درسي سدمي سديتفا برنوت أخلاقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه متدرين كن يرى المحبة كنجدوتا. محبة جتون جالله وإي جاللا دبتا جتان. المحبة الميل إلى الشيء السار، ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا كما يقول الراغب. جاللا يروجد أمو واي جاللا الالتسي هنددرا وان بيك ما تكو نما إبسوف يالون وانت بيك مانسون أكني نما انقل قوشو دا جد أما قاعدة جرو كيسا أكو مجرو تجاللا يوجد أمي نما قلودن دا أجد أنيتي أكسد دبتو. سنبودا جاللا كان جدامو ميل النفس إلى الشيء السار، وانا ما قمتشي ستوكو دوكا قلبنا ما دبودا غرا سنتك قلبنا ما جلتشودا، أو ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا، وان قاريد أجدت يادو توكو دوكا قلبنا ما قرودا غرا كانت جلتشون يوكي قرون جاللا جداما قبابا رمتي جتشارا. eega hamma kana hiika salaalle rabbiin waa'ii kana ilaalchisee qur'aana keessatti dubbatee jira. inna alladhiina aamanuu wa'amiluu الصالحaati, warra amanee waan gaarii hojjete sayajcalu lahum الرحمن wudda, rabbiin jaalala isaaniif godha. rahmaan jaalala isaaniif godha jennaan qataadaan kana gaafa fassaru innamaa ta'ati almahabbatu min assamaa, jaalalli kan dhuftu rabbi biraa yookiin samiidhaa dhufti jedha. kama biraa muqaatil akka jedhutti yajcalu mahabbatahum fi quluubi ilmu'miniina fayuxibbuunahum, namoota sana rabbiin akka mu'mintoonni jara jaallatu taasisa, jaalala jaraa qalbii mu'mintootaa keessa godha jechuudha jedha. walumaa galatti rabbiin akka namni sun jaallatamu taasisaa kan jedhu agarsiisa. آية لمتا وألقيت عليك محبة مني، نبي موسى عليه السلام قافا وإسا دبتو يكين قافا أرجوم إساتي أولي همة رب جاللا نبراتين سرت بوسي جدا. كان ابن عباس أكف السرتي حببتك إلى عبادي، قبرونيكو أكس جالة ننتاسي سجتشو راجل، قربونيكو أكس جالة ننتاسي جديني ربين، يعني ربيتو أكا نمنكن جالة متاسسة، جالة ما تأوف ربيتو نما وفقا جتشونا. رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما تدريكنا لالتسني حدو دبتني إسان كيسا مراسني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما إلى آخره. نمتش تكو إرقما ربي برادو في يا إرقما ربي مال جتمي نمتش تكوتو نموت وهي جالته هات أمالي إسان قمن، يعني hojii isaan hojjetan hojjetee isaanii wajjin walqixa hin dhufne jechuudha. hojiidhaan isaanitti hin qixxaatu. akkam ta'a guyyaa qiyaamaa jechuudha gaaffiin as jiru. ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam almar'u ma'a man ahabba, namni nama jaallatu wajjiniin ta'a yawmal qiyaamaa jedha. nama sanaa wajjin ta'a, namni nama jaallatu wajjiniin ta'a guyyaa qiyaamaa. نووين أكا يادا كان إبستي فيه فضل حب الله ورسوله والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات. أسرع قافة المرء مع من أحب جدو، نمني نمجالة وجنت أجتشون أست ربين جالتشون أكسدر كاقبو إرقماسا جالتشون نموتا ققاريتا أنجالتشون صالحوتا جتشون akkasumas namoota khayrii qaban fayyaasaa ta'anii kan du'an jaalachuun bu'aa akkamii akka qabu agarsiisa hadiisni kuni jedha. maaliif ma'a man ahabba, maniin kuni nama aammaadha, yaani umuma lafdii umumaati waan fayyadduuf yaada kana irraa hubachuu danda'a Imaam Nawawiin rahimahullah. kanaafi
jaalalli faayidaa akkasii akka fiduu danda'udha asirraa kan hubatamu ergaan inni dabarsus isa kana. hadiisa biraa keessatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam seenaa darbe tokko dubbatanii namicha tokkotu jedhan obboleessa isaa dubbisuuf ganda biraa yookiin mandara biraa deemee jedhan. yeroo inni deemaa jiru kana keessa rabbiin malaayikaa akka inni karaarra dhaabbatee eegu taasise. mana ofiitii ka'ee mana obboleessa isaa yookiin namicha dubbisuu deemaaru sana osoo inni deemaa jiru malaayikaan ammoo karaarra dhaabbatee isa eega ture. gaafa namichi kun malaayikaa kana bira darbuu dhufu malaayikichi maal jedhaan eessa deemtaa jennaani obboleessa koo tokko dubbisuun barbaada ganda kana jiraa jedheeniin. innaan galata sirraa qabamoo waan sitti arjoomee innaan galata sana deebisuu deemtu wayiitu jiraayii jennaan lakki ani rabbumaaf jedheen isa jaaladhaa jedheeniin kanaafin dubbisuudha jennaan. maal jedha malaa'ikaan kun ani ergamaa rabbiiti rabbitu sitti na erge maal kan jedhuun rabbiin si jaallatee jira akkumati isaaf jettee akkumati rabbiif jettee namicha kana jaalatte rabbiin si jaallatee jira jechuu akkan sitti himuuf rabbiin karaarra na dhaabee jedheen. yaani nam tokko yeroo nama tokko sababaan malatti jaallatu jaalala rabbii argata ta'uu ibsi hadiisni kun jechuudha. yaani jaalala rabbii argachuudhaaf taabii tokko malee akka ta'u ibse. gama biraa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam yaa mucaad wallaahi innii la uxibbuka wallaahi innii la uxibbuka rabbiin kakadhe ani sin jaaladhaa jedheeni rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam mucaadiin irra deddeebi'ee dabalata ergaa dabalataa kan itti himes yoo ta'u akka nam tokko nama jaalachuu danda'u eega jaallate akka itti ibsuu qabu nutti hima hadiisni kun. rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa biraa keessatti akka itti himamuu qabu dubbatanis asitti kallattiidhumaan afcaala isaanii yookiin hojii isaanii irraa kan barru ta'a jechuudha. وفيه أن من أحب أحدا يستحب له إظهار المحبة له. نمت جالة سناف جالة في إبسون نما كناف نجالة ما جدا أستي نجالة ما يادي جدو كوني أكوان إيجا جالة بولت تمون أكا الرجل يعني أكا درق متأيفا كان أغرسي سجرا تدبت جري أججي جرى رسول ربي عليه الصلاة والسلام وفي فيس دبت جرى وانتيف. حديث نبرا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا جنة قلتن هم أمنتنت إن أمنتن مو هم والجالتنت وأنا سنتي والجالتن سنتني مع سلامتا قدوك سنفجاسا جدني رسول ربي عليه الصلاة والسلام هن أمنتني جتشون كن إيمانك سنقوتون تأوجتشو لا جد أما مالف يوجد أمي والجالتشون لوازم يوكي وانتوتا إيمانك أباتشو رادو فودا وكي نمو نما ربي وفقتو جالالكنا أرغتا كناف إيمانك سنقوتون تأوجتشو دا كان بربادا ممالت تسمى إسلامنان ألتاتو جتشو متي مالف يوجد أمي وانتوني أكا نمني مسلمة يوكين أكا نمني مؤمنة ونما تاسسا شرط استي أركانا dhaabbataa isaatu jira arkaana sana guuttannaan mu'mina ta'uu danda'a muslima ta'uu danda'a namni kun muslima jedhamuu danda'a mu'mina jedhamuu danda'a. asitti kan barbaadame iimaanni keessan guutuu hamma barbaadamu sanan ta'u jechuudha. ibn Uthaymin rahimahullah akka jedhutti hadiisni kun kan inni ragaanuu ta'u anna al-mahabbata min kamaalil iimaani jaalalli iimaanni namaa guutuu ta'uu agarsiisa. jaalalli iimaanni namaa guutuu ta'uu agarsiisa jechuu ragaanuu ta'aa jedha. kanaafuu guutinadha kan inni irratti hundaa'u malee aslii yookiin hundeesaa jechuu miti kan barbaadame. رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدو 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نما تربا كيسا نما حالتك قبو حالة تربا كيسا نما حالتك قبو ربين قيا قياما قادسا وفي جلة جركاء قيا قادسا سامل قادسني نما براهن جركي سجدشون نما تربا جدي لكاي حالة تربا كيسا حالة تكو نما قبو جدشون إرقان سا إني قبابا في نما قلو
sana keessatti dubbatee haala torban keessaa inni tokko rajulaani tahabbaa fillah nama lama ta'anii kan rabbiif jedhanii wal jaalatan rajulaaniin dhiira dubartoonni jala galu yookiin assa kanaa wajjin oolu hukmiin yookiin seerri tokko dhiiraaf dubartii addatti bahee yoo dubbatame isa tokko kallattii tokko caalchisuudha yoo kan caalu akka dhiira qofaaf dhuunfaa ta'e kan agarsiisu qaraa inni yookiin qabiyyeen dubbii sanaa kan ibsu yoo jiraatirraan kan hafe hundumasaa walitti qabataa jedhu. Egaan salafoonnis rahimahumullah yaada garaagaraati kana sirra kaasan. Gaaf tokko namicha tokkotu Abdullah ibn Abbas bira darbuu dhufnaan namichi kuni na jaallataa jedha Abdullah ibn Abbas. Namoota bira jiran keessaa akkamitti barte sana akka namichi kun si jaallatu maaltu sitti mee jennaan ani nan jaalladhaani nama kana ijaan jaalladhuuf innis na jaallata yaani namni tokko yeroo jaallatamu ni jaallata harka caalaa jechuudha. Darbee nam tokko otuu jaallatamuu dhabuun jira. Kana keessaa kan ragaadhaaf dhiyaachuu danda'u faallaa kanaa kan ta'e bariiraan abbaa manaa ishee baay'ee jibbiti. Abbaan manaa ishee garuu baay'ee ishee jaallata ture. Mugiis namni jedhamu. Inni kun darbee argama. Yaani kanarraa ka'eeti harka caalaa wanti jechuun danda'amuuf. Ibnu Taymiyyaan rahimahullah akka jedhutti innaka idha ahbabta ash-shakhsa lillah ati yoo nam tokko rabbiif jettee jaallatte sun akka nama kallattumaan rabbiin jaallatee ta'a. Maaliif jennaan yeroo waa'ee jaalala namicha kanaa yaadattu rabbii waa hundumaa kana argamsiise rabbii haqqiidhaan jaallatamuu qabu sana yaadatteetu jaalatta waan ta'eef nam tokko rabbiif jettee yoo jaalatte shartiinsaa namicha kana rabbiif jedhanii jaalachuun rabbiin jaalachuutti achi nama geessaa jechuudha. يحيى بن معاذ كجدت حقيقة المحبة لا يزيدها البر ولا ينقصها الجفاء إن كوني حقيقة غافني لك بك بربادة مجهة تؤدن دا جالل لدوغاد أن جالل تمير يوتا يوكين جالل لدوغاجدا إجانا من واس غلطة سي أوليف يوكين غاري ست أوليف وان دبلا منقبو waan namni gaarii sitti ooluu dhabeeffamoo waan si jalaa hir'atuun qabu. Ati nama kana gaafa jaallattu waan inni sitti oole irratti hin ta'in namummaa isaa, akhlaaqa isaa, barbaachisummaa nama kanaa, nama karaa rabbi irra jiru ta'uudhaaf jaalatte waan ta'eef hamma wanta sana irraa dhabdutti jaalachuun dhiistu. Inni barbaadamu isa kana malee kennaanii dabalee gatii argachuu dhabeef hin jijjiiramu jechuudha. Gaafuma kamiyyuu yoo ta'e namni haqiiqaa nama jaallannaan nama sanan komatu. Ijaa jaallatuuf komata wanti jedhamu jira. Haa ta'u malee haqiiqaa gaafa dhugumaa ta'u yoo inni argames yoo argamuu baates jaalala nama sanaaf qabu irratti effektii yookiin dhiibbaa biraa waan fiduun qabu jechuudha. Bu'aalee jaalala irraa argamantu jiru. Egaan akkuma hadiisota amma jiran keessatti ibsamaa ture, quraana keessatti ibsamaa ture kan rabbiif jecha nama jaalatan jechuudha. إن كوني بؤانا تشراد فنجل قبا دلالة على كمال الإيمان وحسن الإسلام جاللنا ما فقباتشون نما ربي فجلني جالتشون ملتو إيماننا ما كنا قوتوتا أغر سيسو في توليني سلم ناسا ملتشو أغر سيسو نلما فا جاللي لبنا ما كنا سورة يوكي نمو نياتا تآفي سورة تآفي ija isaa gammachiisa yookiin waan inni ilaalu akkasatti tolu taasisa jechuudha. Inni sadaffaan akki nama kana jaallatamu faanni jaalala kanaa gaafa rakkoo fi cinqiin argamu mul'ata. Namni yeroo biraa dhimma walirraa dhabeetuma osoo jiru gaafa namni jaallatamu kun rakkoo keessa galu wanta ta'e tokko keessa bu'u gaafa sana sirriitti mul'ata jedha. من ثمار المحبة النعيم والسرور في الدنيا الموصل إلى نعيم وسرور الآخرة بؤان جالل الرا أرقم كيس ساني توكو
qanani'uu fi gammaduu duniyaa irratti argamu kan isa aakhiraatiin walitti fufsiisu yookiin walitti fufamaa ta'e santu argama jechuudha. Har'a namni gaafa nama jaallatu qalbii isaanii gammada, qanani'a. Qabaates dhabes namni sun jaalalli namaa qalbii keessa jiraannaan akka qabeenyaatti akka waan isa gammachiisutti ta'eeti kan inni dhagahamu jechuudha. Gaafa kanaan ala ta'e namni kun yaani hamma tokko jireenyi isaa ma'anaa dhabuu danda'a hin jaalatu taanaan. Kana jechuun ragaalee as dura tarreeffaman irratti hundoofneeti. Inni شنفاني محبة الناس مع التودد إليهم تحقق الكمال الإنسانية لمن يسعى إليهم. محبة الناس نما جالتشون وان نمني اتين إسا جالته هجتشو وجين أكا نمنكم نما قوتو تأو مركنيسوف غرقار يعني أفيسا نما جالته akkasuma sammoo akka namni isa jaallatu waan namni ittiin isa jaallatu tokko hojjeta. Kana jechuun yoo wanti inni hojjetu kun rabbiin dallansiisa hin ta'in jechuudha. Kuni namummaa nama guutuu ta'utti isa geessa yoo kana barbaada ta'e namichi jechaadha. Inni jahaffaa mahabbatul ikhwati fillahi min mahabbatillahi wa rasuli. Rabbiif jedhanii nama jaalatu rabbiif jedhanii nama jaalachuun rabbiin jaalachuu fi ergamaa rabbii jaalachuurraa ta'a. Maaliif kana jedhame yoo jedhame nam tokko gaafa rabbiif jedhee nama jaalatu ergamaa rabbii hordofeeti, ergaa isaan fidan dhugoomseeti, ajaja rabbii dhugoomseeti. Kanaaf jaruma kana jaalachuu ta'ee fudhatamaa jechuudha. Gaafa rabbiif jedhee jaallatu jechaadha. نتربفان التحاب في الله يجعل المتحابين في الله من الذين يستظلون بظل الله تعالى. ربي فجرني نما جالتشون يوكي ربي فجرني والجالتشون نمنكن قيا قياما أكن قادس ربي جلد آبتو إسا تاسسا سدد تفا إيماني نمتوكو قوتون دندو hamma waan ofiif jaallatu obboleessa isaatiif jaallatutti. Kanaaf bu'aan asirraa argamu iimaanni isaa akka guutuu ta'uu fi qulqulluu ta'uu kan agarsiisu ta'a jechuudha. Inni saglaffaan an yastashcira almar'u halaawata al-iimaani fayadhuuqu طعم الرضا وينعم بالراحة النفسية. Namni kun bu'aa asirraa argamu mi'aa iimaanaa qalbii isaa keessatti miireffata yookiin yash'ur jechuun isatti dhagahama. Mi'aa iimaanaatu isatti dhagahama. Jaalala rabbii dhamdhama akkasumas aara galfii lubbuu isaa argata jechuudha. Jaalalli ni qoqqoodama jiru keessaa inni caalaan mahabbatul mutahabbiina fillaahi azza wa jalla. إما لاجتهاد في العمل وإما لاتفاق في أصل النحل والمذهب وإما لفضل علم بمنحه الإنسان. جعل لي قدما كبرا حقبات يوم ليس كيساني توكو دموني ربي فجرني والجالتشولا kun kan ta'uu danda'uuf waan inni hojii irratti cimee hojjetuuf ibaadaa inni qabuuf jechuudha. Yookiin ammoo karaan inni irra deemu wal tokko ta'uudhaaf. Yookiin ammoo waan beekumsa isa caalaa qabuuf nama kana jaalataa jedha. Inni biraan mahabbatul qaraaba sababa fira ta'eef yookiin walitti dhiyaatuuf wal jaalata namni. Kan biraa waan wal bareef wajjin waan tokko hirmaatuuf wanti inni barbaadu yaani wanti jara argachuu barbaadan tokko yoo ta'e sababa kana jaalalli ni dhufa. Inni afraffaan sababa walitti hiriyoomanii fi wal baraniif jaalalli ni dhufa. Shanaffaa mahabbatul birri yadacuhu almar'u inda akhii sababa nam tokko gaarii namatti toluuf jaalalli ni dhufa. Inni kun amma iddoo jaalalli irraa dhufuudha kan dubbatamu. Jaalalli hin dabalu hin hir'atu inni jedhame ammoo
eega argamee booda eega milkanaa'ee booda jechuudha. ومحبة الطمع في جاه المحبوب نمتش جالتمو سنة درجة ساتي بجتش يرو جالتمو ديبوچون وان جروف جتش أرقمو دنداجر كنافي كان فكاتا هدو قصوتا جاللاتو إبسما كما برا جاللي لما تقود ماجرو توكو طبيعي ومما كان نما كيس جرو واجالتشون jaalala uumamaa kana hayawaanas ta'e yookiin beelada lafarrayaatus ta'e nama lubbuu qabu namas ta'e kun walqixa iddoo kana keessatti garaagarummaan qabu. Waan nyaatu waan dhuguun jaalata, waan itti fedhii isaa baatuun jaalata, yaani maatii isaa waan akkasii ilmaan ni jaalata. kun beeladi kamiyyuu kana ni jaalatti. Wanti adda taasisu hin jiru iddoo kanatti hayawaanaa wajjin yookiin beeladaa wajjin tokkuma. inni lammaffaa ikhtiyaari filannoodhaan kan itti galamu sakanarra sakana wayya jedhamee kan itti galamu jechuudha tu uumama sin ta'in dirqiisatu hin ta'in وذلك يختص به الإنسان نمني كانان أدفو أما بيلا درة إني كن قصة أفروف كيسا قبا جدانيتي دبتو تقفانسا للشهوة فدي فوني يوكي شهوات أف سميتي بجري جالة نمني إني برا للمنفعة بوانا ما بوسو جري يوكي بوانا مرة أرغتشو جري تجالة نسدفا من مركب من الضربين فدي سوف كيسا قبا فايدة سوف كيسا قبا نسدفا للفضيلة عالم جروف جري جالة نمني كمحبة المتعلم للعالم أكنم تجبرتان توكو برسيسا وفي جالة وكين عالم سنة جالة كنين كنما قتينا من سنة ما جالوف نجالة ما إني كان فدي فوني وكين فدي شهوات في جالة ما إني كان بوار أرغتشوف جرمي جالة جالة ليك إنه جالة لي نمني كيسا قالوا سكنا جتشولا sadarkaa jaalalaa kana eessarraa ka'ee gara eessaatti dhufa waan jedhamu baay'ee haasa'ama. Inni kun hedduu waan nama gargaarudha. Dhimma jaalalaatiin warra dararamu ilaalchisee sadarkaa kamirra jira garamitti darba waan jedhamu ni ilaalama. Dhimma saayikooloojistii yookiin immoo xiinsammuu ilaalchisee gara sadiitti qoodaniiti ilaalu. Kaasatan jaalalaa saala faallaa ta'e gidduu jiru ilaalchisee akkasitti ilaalu. Walaakin inni kun ammoo jaalaluma jiru kan adda baasee dubbatu ta'a. Kan ulamoonni dubbatan fakkeenyaaf kan akka Ibnul Qayyim al-Jawzii akka jedhutti inni jalqabaa alaaqaa hariiroo gidduu jiru uumuu jechuudha. Qalbiin lamaan yeroo walitti rarra'uudha alaaqaa kan jedhamu. Inni lammataa al-iraada bol barbaaduu jechuudha. Qalbiin isa tokko yeroo barbaadu rarra'uu fi barbaaduun akkami ni argaa itti yaani qalbiin isaa itti rarra'a. Barbaaduun immoo wanta sana argachuuf yaalii godhamudha. Inni sadaffaan as-sababa jedhu itti dhangala'uu jechuudha. Akka bishaan gubbaadhaa gadi dhangala'uu qalbiin isaa nama sana duukaa yeroo bu'u akkas jedhama sadarkaa sadaffaa irratti argama kuni. Inni arfaffaan al-gharaama booji'amuu qabamuu jechuudha. Qabamuu jechuun kun ammoo qalbiin namaa kun akka abbaan liqii namarraa qabu tokko liqii koo naa kenni jedhee nama qabu namichi kun nama jaallatu sanaan yeroo qabamu jechuudha. Inni shanaffaan alwidaad jaalala jechuudha. Inni kun isa qulqulluu isaatii jedhu. Isa qulqulluu isaatii jaalala dhaqee qulqullaahee sirrii ta'ee jiru. Inni jahaffaan ashagaf. Shagaf jechuun jaalalichi sun namicha kan haguugee kallattii isa dhowwu yookiin ammoo qalbii isaatti achi seenee jechuudha. Qalbii wantoota qalbii isaa haguugee jiru foon gogaa qalbii isaa haguugee jiru keessa yeroo ga'u jechuudha jedhu. Inni torbaffaan al-ishqu jaalala isa keessa bahaa isa of nama dadhabsiisu jaalala daangaa darbe jedhaniiti kan ibsan kana wahuwa al-hubb al-mufrit jechaadha. Jaalala daangaa darbe gaafa ta'u namni kun hin miidhamaa sababa jaalala kanaatiin kan jedhamudha. Inni saddeettaffaan at-tatayyum. Tatayyum jechuun ammoo of xiqqeessuu nama sanaaf gad of qabanii yookiin wanta jaalatan sanaaf of xiqqeessuu yeroo argamu. Inni salgaffaan at-ta'abbudu garboomuu nama sanaaf garboomuu jechuudha. Isa jaalatamu sanaaf garboomuu. Inni kurnaffaan ammoo martabatul khulla qalbii keessa seenu keessa achi lilimuu jechuudha. Takhallalat fil qalbi yaani wal keessa seenuu jechuudha.
sadarkaa kana kurnaanitti hiikama sadarkaa kana qaba jalqabarraa isa kamtu sadarkaa akkamiirra jira isa akkamiitu jira jennee madaaluu dandeenya kanarratti hundoofne egaan jaalalli asitti ibsamuu barbaade jira yoo ta'e rabbiin jaalachuudha rabbiif jaalachuudha waan rabbiin jaalatu jaalachuudha gabaabaan isaa isuma kana akkas ta'e eenyutu jaalatama kan jedhamuga kan jaalatamu rabbi achi waan rabbiin jaalatudha achi ammoo nama yookiin wantoota jaalatamu kana rabbiif jedhanii jaalachuudha karaa gabaabaan isaa isa kana sababoonni akka jaalalli argamu nama taasisan jaalala argachuuf nama gargaaran jiru akkamitti namni jaalala kana nama jaalachuu danda'a yoo jedhame yookiin jaalala namaa fiduu danda'a yoo jedhame jaalala horachuuf qabxiilee armaan gadii kana hordofuun ni danda'ama inni jalqabaa khidmatul aakhariina was-sa'yi limanfa'atihim namoota biraa tajaajiluu yookiin gargaaruu isaan fayyaduudhaaf yaaluutu jaalala nama horachiisa inni lammataa hadiyyaa yookiin kennaa namaa kennuudha ni sadaffaa namaaf gadoof qabuudha tawaadu yaani aslan tawaadu'iin rabbiif jedhanii namaaf gadoof qabu inni afraffaan nama biraatti tola ooluudha yaani tola namaa ooluun akka namni nama jaallatu taasisa inni shanaffaan callisuu amala callisuu yookiin haala callisuu horachuudha nam tokko callisaa yoo ta'e jaalala namaa argachuu ni danda'a baay'ee isa haasa'urra callisuu amala callisuu yoo qabaate irra ni jaallatama izaajan qabu nama kana rakkisu inni kun jechuudha inni jahaffaa fuula ifuu fi seeqachuu inni torbaffaa salaamtaan nama jalqabu saddeettaffaa arjoomuu fi tola ooluu saglaffaa goomachuu irraa fagaachuu hisdii dhiisuu jechuudha kurnaffaan dhugaa fi amanamummaan nama waliin jiraachuu 11ffaan waadaa galan guutuu 12ffaan deemanii ziyaaraa gochuu haala namaa hordofanii maaltu sirra ga'e maalirra jirta jedhanii ilaalu 13ffaan nama akkaataadhuma isaatti isa simachuu yaani akkas ta'uu qabdaa akkas gachuu qabdaa tureetu hin ta'in akkuma inni jirutti beekanii simachuutu akka jaallataman nama taasisa inni 14ffaa fi xumuraa ofumaa amala islaamummaatiin beekamuutu yookiin kana horachuutu jaalala nama argachiisa jedha egaan fakkeenyota garaagaraa ilaaluu dandeenya jaalala keessatti fakkeenyota hedduutu jira sana keessa hayaata ergamaa rabbi irraa alayhi salaatu wassalaam fakkeenya garaagaraa horachuu argachuu dandeenya jalqaba rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam mu'aaziin jaallataniiti yaa mu'aaz ani sin jaaladha rabbiin kakadhe jedhan kan biraa keessatti immoo yaa rabbi allahumma gaaf tokko dubartoota ansaaraa kan isaan lafa cidhaatii dhufaa jiran argee achi kan isaan as deeman argee dubartootaa fi daa'imman ansaaraa yaa rabbi anjara kanan jaaladha atis naa jaaladhu yookiin namni akka isaan jaalatu naa taasisi yaa rabbi jaran jaaladha akka namni isaan jaalatu naa taasisi kan jedhu jira yookiin ammoo allahumma antum man ahabbi an-naasi ilayya jedhanni kun isintu nama jiru keessa nama biratti irra jaallatamaadha jedha abaazarriinis rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ani sin jaaladha waanan ofiif jaaladhun siif jaaladha jedhaan yaani akka jaalala qabu hime dabalata rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam hubbiba ilayya an-nisaa'u dubartiin jaaladha urgooftuun jaaladha gammachuu kan hin argadhu salaata keessa waju'ila qurratu aynii fi salaati dasdasiin yookiin gammachuun koo salaata keessatti jedha yaani wanti inni jaalatu ergamaan rabbii kana yaani jaalala qaba keessa namoota gaafa ilaalamu bifa kanaanii jechuudha ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam dhiira on jaalatu yoo jenne qabxiidha nama lakkaa turre akkuma jirutti akka isaan dhiira jaalatan agarsiisa lamaanuu ni jaallatu rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam
yaa rabbi ani jara kana lamaan nin jaaladha naa jaaladhu jedheetti dubbata. kanneen kun akka rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam jaalala qabu agarsiisa jechuudha. ergamaan rabbii waa jaallatu taanaan waa jaallachuun kun bu'aan irratti argama taanaan rabbiinis jaalallii bu'aa akkamii of keessaa akka qabu nu ibsa eega ta'ee booda jaalachuutiin khayrii asirraa argamu funaannachuun wantoota nuuf barbaachisanii fi nu dhibbisiisan ta'uu nu agarsiisa. eegaan darsiitti aanu hanga walitti deebinutti haadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.